Kitaaba bu'uura jaalalaa Joon Giree barreessee Guutuu Ayyaanaa akka hiiketti. Boqonnaa tokko wanta abbaan kee beeku kan haati kee immoo sitti himuu dandeessu. Baroota dheeraa dura dhiironnii fi durboonni addunyaa hamaa sana keessatti walitti dhufeenya gaarii qabu turan. Abbaan manaa yeroo hundumaa hamma jireenya isaa balaarra buusutti illee waan haadha manaa isaa barbaachisu isheef dhiyeessuuf waan dhama'uuf haati manaa akka baay'ee jaalatamtu ni yaaddi. Isheenis gama isheetiin akka abbaan manaa qofti isheedhaaf raafamuu fi akka inni ijoollee ishee guddisuuf callistee hin eegdu. Waliigaltee gaariin isaan gidduu jiru bu'aa hojii abbaa manaa qofaa miti. Abbaan manaa nama maatii isaa oolchuu danda'u yoo ta'e, waan haadha manaa isaa barbaachisu dhiyeessuu ni danda'a yoo ta'e, walitti dhufeenya gaarii uummachuuf tooftaawwan biraa uummachuu isaan hin barbaachisu. Kunuunsa mana keessatti isaaniif ta'u yommuu ilaalan dhiironnis akka haati manaa isaanii baay'ee isaan jaalattu ni yaadu turan. Bara durii jireenyi baay'ee ulfaatee ture sana keessa jaalalli haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee cimaa ture. Dhiironnii fi dubartoonni ilaalcha adda addaatiin jiraatu turan. Jiraachuudhaaf inni tokko isa kaan irratti hirkatee hojii qooddachuudhaan jireenya isaanii walii wajjiin adeemsisaa turan. Qunnamtii saalaa, kunuunsa ijoollee, nyaata hojjechuu fi eegumsi maatii qoodawwan isaan hirmaatanii irratti hojjechaa turanidha. Sababni isaa hojiiwwan kunneen dalagamanii argamuun tooftaawwanii fi aarsaa kan gaafatan turan. Dhiironni eegumsa maatii irratti hojjechuu fi karoora maatii qopheessuu irratti xiyyeeffatu. Dubartoonni immoo ijoollee guddisuu fi hojii mana keessaa irratti bobba'u. Kunis adda addummaa seera uumamaa bu'uurfatedha. Saayinsiin qorannoo jireenyaa dubartoonni qofti mucaa da'uu akka danda'an nu barsiiseera. Kanaafuu ijoollee dhalatan kana kunuunsanii manatti guddisuun ga'ee dubartootaa ta'ee argame. Saayinsiin kun isa dhiiratiif hojii cimaa ta'e qoodaaf. Inni dhiiras ga'ee isaa kana kabajaaf jajannaadhaan baata. Dhiironni hojii isaaniif qoodame ho'aa fi qorra jabaa damdamachuudhaan bakkeetti kan hojjetan yoo ta'an, hojii gatii guddaa isaan baasisu kanas jaalalaa fi kunuunsa haadha manaa isaaniitiif waan hojjetaniif gammachuu fi injifannootu isaanitti dhaga'ama. Walqunnamtii dhiirotaa fi dubartoota gidduu jiru wabii nageenya isaaniiti. Kanaafuu walitti hirkachuu isaanii kabajaa fi ulfinna isaan uffachiisee jira. Amma jireenyi jijjiirama guddaa jijjiirameera. Yeroo ammaa kanatti haati manaa fi abbaan manaa yoo walitti hirkatan malee akkaataa abbootiin keenya bara durii itti jiraataa turanitti jiraachuun ni ulfaata. Amma yeroon isaa darbeera. Kutaa kana keessatti haati manaa fi abbaan manaa miiraaf, jaalalaaf dursa kennuu isaanii ilaalla. Gammachuun walitti dhiyeenyii fi bo'aaruun miiraa hariiroo irraa eeggamanidha. Wanti haati keessatti himuu hin dandeenyee fi abbaan kee immoo tasuma hin beekne wareegama dhuunfaa keetii otoo hin baasin fedhii miiraa hidhata keetii attamitti gammachiisuu akka dandeessudha. Dhimmi haaraan kun raawwatamuu kan danda'u dandeettiiwwan hariiroo isa haaraa hojiirra oolchuudhaan qofaadha. Hariiroon jaalalaa inni haaraan isa kam? Addunyaa kana irratti waggoota 40 darbanitti jijjiiramoonni hawaasummaa fi diinagdee mul'atan ga'ee dhiirotaa fi dubartootaa isa akka aadaatti ture baay'ee jijjiiraniiru. Dubartoonni mana dhiisanii gara hojii alaatti goruun isaanii iddoo dhiironni dubartootaaf kennan gad buuseera. Bilisummaa isaanii haalaan yeroo gonfatanii fi dandeettii ofiin of bulchuu yeroo cimsatan dubartoonni bara kanaa akka warra durii harka dhiirotaa ilaaluu isaan keessa da'achuu yookaan dhokachuu guutumatti dhiisaa jiru. Dubartiin ammayyaa dhuma ishee ofii isheetii kan murteessituu fi tapha jireenya dhuunfaa ishee haalaan kan taphattudha. Balaan yeroo ishee mudatu ulee fudhattee ittiin ofirraa dhoorkuu yookaan poolisii itti waamuu dandeessi. Waan hundumaa caalaa immoo saayinsiin fayyaa haala da'umsa ishee ittiin to'attu ni jira. Qorichoonni da'umsa ittisan hamma argamanitti fi tooftaaleen ittisa da'umsaa biroon hamma argamanitti dubartoonni mucaa da'uu dhiisuu fi dhiirotatti hirkachuu jalaa kan isaan baasu hin turre. Dubartoonni amma jiran garuu dhiibbaa kanarraa bilisaadha. Amma baay'inni uummataa tooftaa ittisa da'umsatti fayyadamuudhaan baay'achuun warraaqsi qunnamtii saalaa kanatti aansee dhufes jijjiirama inni agarsiise ilaaluu eegalaa jirra. Amma yeroo ce'umsaa dhiphinna jaalalaa guddaa keessa jirra. Dhiironni amma hojii jaarrawwan hedduuf hojjetaa turan irratti hin argaman. Amma akka soortuu fi da'ootti ajaa'ibsiifannaan isaaniif hin taasifamu. Yeroo hundumaa waan hojjetan hojjechuu yoo itti fufan illee amma akka yeroo durii isaan hin ajaa'ibsiifachiisu. Yeroo ammaa kana wanti dubartoonni barbaadan kan biraan ni jira. Haaluma wal fakkaatuun amma dubartoonni dhiirotaa gad hojjetaa hin jiran.
haadhotiin guddistoota daa'immanii fi hojjettoota manaa qofaa miti. Hojjetanii kan fidanii fi manaafis da'oo kan ta'anidha. Amma hojii alaa fi mana jirutti akka hin hirmaanneef kan isaan dhoorku homtuu hin jiru. Sa'aatiiwwan dura dubartiin dhiirotaa wajjin taaksii dhiibaa turte attamitti abbaa manaa isheef kan mijattu, bohaarsituu fi gammachiiftu taati jedhamtee eeggamti. Dubartoonni har'a dhuma guyyichaa irratti yeroo itti dhiirota eeggachuu hin barbaanne kanatti dhiironni garuu akkuma abboota isaanii kana eeguu barbaadu. Yeroon ammaa jijjiirameera. Nutis isa waliin jijjiiramuu malee filannoo kan biraa hin qabnu. Gama hariirootiin hojii haaraa hojjechuu barbaada. Dhiirri haadha manaa isaan barbaadamuu fi ajaa'ibsiifatamu yoo barbaade dandeettiiwwan hariiroo haaraa barbaachuu fi beekuu qaba. Dhiirota wajjin walqixa hojjechaa oolanii miira jaalalaa fi waliif yaadutiin gara manaatti deebi'uu yoo barbaadan dubartoonni ilaalchaa fi yaada haaraa qabaachuu qabu. Dubartoota jaboo fi barbaachisoo akka ta'aniif dandeettiiwwan haaraan barbaachisoodha. Waa'ee jaalalaa wanti nuti hin beekne maali? Haadhotiin akkaataa warra dhiiraa hin gufachiisneen miira ijoollee durbaa isaanii kaadhimaa isaaniitiif mijeessuu qabu. Durboonni bara duriitti akka haadhaatti otoo hin ta'in akka kaadhimaatti dhiira kunuunsuun attamitti akka isaaniif danda'amu hin beekan turan. Osoo fedha isaanii aarsaa hin godhin dhiirota gammachiisuu akka hin dandeenye hin beekan turan. Fedhii isaanii guutumatti dhiisanii kaadhimaa isaanii yoo gammachiisan garuu miidhaan isaanitti dhufu hin jiru. Kana jechuun haadhotiin keenya ijoolleen durbaa isaanii attamitti durboota ciccimoo akka ta'an barsiisuu hin danda'an jechuudha. Kaadhimaawwan isaanii gargaaruu fi miira isaanii eeguu attamitti akka danda'an barsiisuuf dandeettiin qaban turan. Abbootiin keenya ilmi isaanii attamitti dubartiitti dhiyaachuu akka danda'an barsiisuuf dandeettiin qaban turan. Dhiironni har'aa haadha manaa isaaniitiif kabajaa fi kunuunsa barbaachisu godhanii waliin jiraachuu akka danda'aniif wanti fakkeenya isaaniif ta'u tokkoyyuu hin jiru. Deeggarsa miiraa gaarii haadha manaa isaaniitiif gochuudhaan ciminaan fiixaan ba'uu akka danda'an hin beekan. Haala walitti dhufeenya saala faallaa waan isaan nun barsiisaniif maatiiwwan keenya ceephoo hin qabu. Har'a abbootiin keenya dubartoota bara kanaatti miira attamiitiin dhiyaachuu akka qabnu homa tokko hin beekan. Durboonnis miirri isaanii akka bashannanuu gochuuf homaa tokko hin beekan. Hidhaa gaa'elaa tokkochatti qabamuu fi miira gaarii qabaachuun bu'aa qabeessa ta'uu isaa hin hubatan. Salphumatti abbootiin keenya dubartoota gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Dhiirri bara har'aa immoo dubartiidhaaf gargaarsa otoo hin godhin ofii isaatii gargaarsa hariiroo isaanii irraa barbaadu argachuuf dirqama isa barbaachisu hin hubatu. Maatiin keenya walitti dhufeenya nuti addunyaa qorame har'aa keessatti qabnu kana kuufachuuf tooftaawwan nu gargaaran nu barsiisuu hin danda'an. Kana hubachuun balleessaa yeroo hedduu balleessineef garaa guutuu maatii keenyaafis ta'ee ofii keenyaaf dhiifama gochuuf nu gargaara. Ogummaan kun keessa keenyatti abdii uuma. Ibsa gabaabaa waa'ee hariiroo haaraa. Boqonnaa kana keessatti jalqabaa hamma dhumaatti fedhii miiraa haaraa kaadhimaa keenyaa ilaalla. Akkasumas gammachuudhaan miira keenya bashannansiisaa miira kaadhimaa keenyaa attamitti gargaaruu akka dandeenyu ni ilaalla. Yaadonni kanatti fufanii dhiyaatan tokko tokko kan shaakalamanii fi kan yeroon itti darbe yoo fakkaatan iyyuu ani akkaataa adda ta'ee fi karaa haaraadhaan itti fayyadameen jira. Fakkeenyaaf dubartiin tokko abbaa manaa ishee gammachiisuu qabdi yaada jedhu yemmuun ilaalu akka isheen isa gammachiiftuuf inni ishee gammachiisuu danda'uu qaba jedheen amana. Qooda akkasumatti callistee isa eegdu waan ishee barbaachisu argachuuf jecha waan gochuu qabdu beekuun ishee barbaachisaadha. Ammas kana jechuun isheen isa hubachuu qabdi jechuudha. Garuu karaa haaraadhaan isa hubachuu qabdi. Inni akka ishee gargaaru gochuuf attamitti akka isa gargaaruu qabdu beekti. Fedha ishee hundumaa akka inni isheedhaaf guutuu danda'uuf attamitti isa cinaa dhaabbachuu akka qabdu beekuu ni dandeessi. Akkaataan dhiyaannaa dubartootaa dandeettii kuufameen tumsamuu barbaada. Dandeettiiwwan shaakalamanii jiran kunneen garuu wantoota isheen argachuu barbaaddu hundumaa argachuuf kan gargaaru ta'uusaa gara boodatti ni ilaalla. Dhiironni wantoota jireenya maatiitiif barbaachisaa ta'an dhiyeessuu qabu jedheen amana. Garuu akkaataa abbootiin keenya dur itti jiraachaa turanitti otoo hin taane akkaataa haaraadhaan. Dhiirri tokko hojii xiqqoo qofa hojjechuudhaan wantoota miirri haadha manaa isaatii isarraa barbaadu guutuuf ni danda'a. Fakkeenyaaf rakkoowwan isheen qabduuf furmaata kennuuf yaalii gochuudhaan miira ishee deeggaruu fi hubachuu danda'uu qaba. Yommuu miira gaariidhaan ishee dhaggeeffatutti caaljedheessummaa isa durii isa akka humna waraanatti ittiin wal lolaa turan ni ijaara, ni guddisas.
Dhiironni muuxannoo yeroo dheeraa kuufatanitti gargaaramuudhaan rakkoo hubachuu dadhabuu caljedheessummaa uuman kana furuu ni danda'u. Yeroo inni dhiiraa callisu dubartoonni immoo yemmuu haasawan inni dhiiraa attamitti of eeggachuu akka qabu ni barata. Akkaataan jireenyaa inni haaraan kun otoo hidhata isaa hin miidhin jireenya isaatiif eeggannoo gochuuf isa gargaara. Kaadhimaa keenyarraa yookaan ofii keenyarraa wantoota hedduu yemmuu eegnutti kaadhimummaan yookaan hidhata qabaachuun rakkisaa ta'ee argama. Bara durii wanta haaraa tokko barachuuf wanta sana yeroo 200 dhaga'uu qabda. Yeroo 200s hojiidhaan agarsiisuu qabda. Yoo nama sammuu cimaa qabu taate immoo yeroo 150 irra deddeebita. Akkuma kana akkaataa itti hariiroo gaarii uummattus barachuuf irra deddeebitee shaakaluu qabda. Wantoonni nuti akka tasaatti baranne guutumatti sirrii yoo nutti fakkaatan iyyuu turtii yeroo booda deebi'anii nu miidhuu ni danda'u. Amma abdii kutachuudhaan hidhata kee yookaan ofii kee ceepha'uu mannaa rakkoo karaa kee uumamee jiru ni yaadatta. Gara wantoota fooyya'ina qabaniitti garagaluun cimuu ni danda'a. Garuu tokko tokko tarkaanfiiwwan bu'aa qaban irratti salphachaa dhufa. Yeroo tokko akka gaariitti yoo hubatte garuu hubannoon kun akkaataa jireenya keetii fi walitti dhufeenya kee haalchisee bu'aa qabeessa godha. Guduunfaawwan jaalalaa attamitti ittisuu dandeenya? Tooftaawwan kunuunsa kaadhimummaa keessaa jalqaba irratti kan nuti itti fayyadamnu haalota uumamuuf jiran tilmaamuu danda'udha. Hamma haalli yookaan rakkoon uumamuuf jiru kun dhufee darbutti immoo rakkina sana irraa barachuu danda'udha. Beekumsi kun abdii akka godhannuu fi jaalala gubaa waliif qabaannee badii walii keenyaaf dhiifama gochuuf nu gargaara. Otoo nuti isaanitti hin himin maatiin keenya fedhii keenya beekuu hin danda'an. Beekuunis isaan irraa hin eeggamu. Qabxiiwwan hariiroo gaarii qabaachuuf gargaaran haaraa kanneen wal faana barachuun dadhabsiisaa yoo ta'es adeemsisaa garuu baay'ee gammachiisaadha. Tooftaawwan hariiroo gaarii qabaachuuf baratamuu qaban barachuun yommuu jalqabu jijjiiramoonni ati argaa adeemtu akka itti fufaniif abdii, jabinnaa fi deeggarsa siif ta'u. Adeemsi jaalalaa suuta suutaan shaakala hedduudhaan gara ija qabeessummaatti guddataa deema. Tooftaawwan murteessoo ta'an kana barachuudhaan miira jaalalaa isa dhumaa walitti dhufeenyaa fi gammachuu gonfachuu ni dandeessa. Miirri jaalalaa baduu hin qabu. Gammachuun yeroo kaadhimummaa keessa kuufatanis gatamuu hin qabu. Walitti dhiyaachuun keessanis fedhii lamaanuu keessanii bifa gara xumuraatti geessuun bal'achuu fi gadi fagaachuu ni danda'a. Boqonnaa itti aanu keessatti immoo wanta dubartoonni barbaadan maal akka ta'ee fi wanta dhiironni onnee guutuudhaan fedhan maal akka ta'e ilaalla.